bakkani beeyta fuudhi itti geessa mallee bakkanni jiru tatillee ilmaan awwanni siim guuri firraa itti geessatis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa qabdanii jirtanii jabaattanii isin jecha alhamdulillah rabbil alamin kun waan isin manjira waan dhibee jira gaayaa ma beeytan isin waan dhibee dubbii nama dhibu dubbii haala waan ajaa'ibaa waan nama dhibu jechuudha. Haga ilaa ammaame ergan qalee ilmaan kana biiftuu biratti gannaqe itti deebi'ee hin laallee jechuudha abbaan bilaale. Itti deebi'ee hin laallee jechuudha. Baafata biiftuu sabbiraawu jechuudha. Waan ajaa'ibaa. Waa gaanaa fi miti ilmaanuma kana dheefa deemamu waan nama dhibu. Silaa ilmaan dheefa deemuu baate achumatti ilmaan sana akkamitti haga illaa har'aa itti argamu wal. Haga har'aa akkamitti ilmaan sanitti ol hin deebiin jechuudha. Egaa haati faraqaatiyya ganna ixxee jee bilbilee waa maa ilmaan kana ganna ixxanaaniin jenna. Bilbilellee bar bilbila naa bilbilelleedha ilmaan kan keetii gura doonaan jeeyo. Bilbilaan. Yoo waan biraa dhabdee dadhabdee ilmaan kanan dadhabee deema. Ilmaan kan kee gura dhuujii natti himi. Ani gacciisee karri itti rafu hin jiru. Garaa waa dhale sareedha. Hirribni na qabuu dide. Eessaniin gacciisee rafa. Mee akkamumatti gacciisee rafa kan garaan gacciisee nan rafu waa gannan liqimsu. Aara kan keetiin ilmaan kiyya naqeechitti. Qurxii takkanatti miga. Qurxii takkanatti mee akka garaan kiyya na muraatu qurxii takkanatti. Bilbilii taanii ilmaan kana hin tadwanii ilmaan kana dheefa deema. Guuradhuu naanchi ilmaan kan kee. Kan gammaa biratti hin argamin. Haya. Itti dhuftachitti yeetin achitti gannaqee biraa deeme ati kam ta'uuf itti dhaqu oolte. Ittiin dhaqu guuri ilmaan achii maanaan hin jenne. An ilmaan hin danda'u mashruufuudha. Guuradhuu akkuma jiraachifadhu akka rabbiin si guddisetti guddisi. Naanjii gaafirra afaan guuttadhu. Wanni achi usii keessa deemtuuf hin jirtu. Haguma duraanitu awwajjiin si wajjiin hanga gubadhu kana hunda hanga waa takka hin beekin kana hunda edaati waanuma dalayduu achitti masruufta achi masruufta jechuudhaati. Ilmaan kan keetti edaaninu rakkannus dheebonnus beelonnus walumaaniin an takkaa waanin argadhuu fi waan hundaa'u si duubacha kaadhee hin beeku. Garuu ati edaa bakka kaattu qabda bakka biraa. Ilmi namaan amanuma yaa obboleeyyan kiyya wanni isinii dhaamu isinillee warroottan dhalaa taatan dhiiran amanina. Dhiiran amanina dhiiruma amanuun inuman taatu namni haga kiyya abbaa bilaal amanuun jiru. Amantiin tiyya tana naaf idde kuno. Dhiirti waan amanan hin qabdu. Dhiirtummaan feete gaariin feete jechuudha. Waan amanan hin qabdu eega isaati. An dhaamsin isinii dhaamu sanuma namni anarraa waa hubadha namni dhalaa taatan. Namni du'a hiriyaa argee ta'ifillee bakka argee jan obboleeyyan kiyya. Dhiirti amantiin qabdu jechuudha. Amma warrootan biyya tanafaa keessa biyya alaafaa keessa jiru ka biyyatti faa wal amanee walirratti waa godhatu waa meeqa godhatuutu jira. Amantiidhaan. Kunoo abbaan ilmaanii odoo wajji jiru akkanatti adii guyyaa ijana qabe jechuudha. Sin beekuu takkaatu sin agarree naan jee obboleeyyan kiyya kunoo. Takkumaatu si argee beekaa naan jiru isaati gaafunam. Ilmaanuma jijjiraa kanaawu dheessu meelaa laafuu ajaa'iba. Tu waa fayyaa miti. Tun waa fayyallee hin fakkaattu obboleeyyan kiyya waan nama dhibu. Waan nama dhibu. Wama jiruu keessa jira jechuudha isa. Wama garagalee malee waa fayyaani miti. Garuu biiftunis taniin anamanii akka obboleettitis ittiin fuudha jeen itti fuudhuu dinne galasanillee wajjiin mari'annee jenne garagaltee tarra. Edaa isaan duraanuu jaarsaa jaartidha. Duuba anuma dhossuu sanuu bardila kana ishii hunda amaneetuma wajjiin amata dila kana yaanu ka isaan jaarsaa jaartidha kanatti cufee waan. Haa takkaa qeequmallee numaan argin. Waanin amanuuf waanin jaaladhuuf waanin kabajuufi waa takka arguudha beechuu. Silaanumaan arga hanga dilli hunnarra ga'uun eegu. Odoon duraan isa qeeqaa jiraadde numan arga jechuudha waan kan hunda.
inin qeeqin inun qassanne qalbii tiyyatti illee yaanne akkana narratti dalagaa yoo fuudhellee numa fuudha harma tolaatinin anumti itti fuudha jeeti yaadaa ture malee akkanatti ka fuudhe hin fuudhe jee ija naqabee qaata bultii hoowituu ilmaan horanii dagaa wajjiin akka fedhan tatta'u jiran ani quban qabu jechuudha. Edaa isaan duraanumaa wardaan aruuzuma bareedaa tokko waan ishii waan qabdu gannayxee gurgurtee waan manaa qabdu hunda firraa gurgurtee qabdullee aruuzuma of dhahe tokko nu goote jedhanii akkana jedhan. Ta'e isaanii immoo walitti qabataa achi kaataa. An duraanuu edaa quncifneetuma sollosinee haadha ilmaanii tana kuti boodeennaanii akka yaada isaanitti yaadni isaanii kanuma ta'e jechuu amma akkasuma ta'e jechuu. Akka inni ta'e agartanii itti maraadhetin itti fixadhe itti xuluqamee qullaa hafe. Har'a hogganan qullaa hafu baafatee jechuudha achi. Mee laala obboleeyyan kiyya tana mudee tana rabbiin isin hin mudini. Miskiintittii kana godhanii garuu miskiintittiinis rabbi qabdi. Garaa kiyyaa fi isaa yaadu isa shakkuu dhabu kanaattu kana hunda hallayyaa hangam mataan itti seenu takkatti hin argin jechuudhaan. Efuman itti lixan if arge. Efa wardaan qullaa taatee harka qullaa ta'ee waa takka dalagarraa iskuttee manatti galtee wanni hundi khalaas inninis wanni ta'e ofirraa achi baanaa koottuun dhufte gaammaan tana. Ni gallaa kanallee dallaan. Namni waa dhabni biyyeefitti gala naman kunne gala naman dhoorgine. Ni galla waa fuunetis biyyaa ayyaane alhamdulillah liqiin namaa nurra hin jirtu jeetin akkasitti hojii wal mari'annee biiftuu tanallee biyyattiin sitti fuudha marii afaan dhugaa afaan bareedadhaan jechuu kabajaa fi jaalalaan wal mariisifne. Hayyee tanarratti edaatuwwan duraanuu jaarsaa jaarti dhagaa'ii dubbiin afaan dhibdee tanarratti rabbiin haqa kiyyallee baase jechuudha. Garuu awwanni galuufit sababaa isaati akkuma isinii hime. Sababaa kiyyaa fi miti. Yoo nachi gorellee alhamdulillah numan jiraadhaan illee dalagadhee fayyan qaba naafaa miti bal'aa miti alhamdulillah dulloomullee jechuudha. Har'a garuu ammallee deebi'ee inni ilmaan kana biraa fagaachuu kanaattu waanatti dhagaamanii boleeyyan kiyya. Anichitti dhiise dhufee ilmaan san fuudhee wardaa ilmaan haadhuma biraan tolan ilmoon abbaanumaan godhuu fi haadhumaan waa godhaa fi ilmaan waa dhabanillee haadhuma biraan tolanii wardaa ilmaan kana hoottuu fuudhe. Yoo natti illee fiduu baate bara. Ani ilmaan kana akka godhuun qabu hoottuu fuudhe. Hin qabu dhugaa rabbiitinii bara. Bisan argadhetti waan argadhee nama siruufadha ilmaan kiyya. Yoo naan jedlee afaan bareedadha. Achuma dhabameetuma naan bilbila tokkicha anitti bilbilu na jalaan kaasu. Ilmaan ana achitti gannaqe sun akkamitti bulanii akkamitti oolammee har'aan tana. Ani jechuudha. Garaan kiyya gachiisee narrafu abadan gachiisee narrafu maraadhee malee akkuma maraattutti iyyuu jira malee maraadhee. Hafuurallee naa kennuu dhabee jechuudha inni kunooyi. Eessan bakka akka itti argullee hin beeku jechuudha kunoo. Na eegaa akka kanatti baasu akkuma isinii hime san hin beeku. Namni tokko silaa waliin mari'ata. Silaa eegaa ilmaan kanallee bar'an hin danda'u hayyee fuudhadhu ilmaan kan keen akka godhuun qabu. Hoonaan jee numan fudhadha ilmaan kanallee hin dandeessu abbaa hin danda'u. Yoonaan jee numan fudhadha. Duuba ilmaan kanatti deebi'ee laalle hin danda'u fudhadhu naan hin jenne akka maataanii fi irratti dhiise. Michiyyoo kanarratti. Inni ni amanan sammuu irratti garuu ani hin amanu. Ani erga isaaniiti hin amanu ani. Ilmaanuma kiyya kanaawu boodana jalaa waan biraatiin garagalchan hin jaa'in amanu ani. Hin amanu biiftuu sanirratti illee hin amanu. Abbuma feeta irratti ilmaan kiyya hin amanu. Isarratti garuu isaa dhalee akka fedhaa godhu qaqqalullee nan mararu isarratti. Abbaan fi dhale sun yoo qaqqalellee haa qaqqalu ilmoo isaatiin nan mararu. Hogga irraa dheessu ilmaan ifirraa inni kun akkami? Antana dhibdee jiran fayyaa qaba. Fayyuma qabda ati sila. Maraatadha moo fayyaadha? Maraatallee bitokko silaalle kunoo nagaa qabda garuu danta maraat taate danta maraat hin ta'in asiif hin hima. Danta maraat huccuu keessaa sangartee san hin ta'in ilmaan kan kee dhaqi michiyyoo irratti ilaali ilmaan.
yoo hin danda'u jettee guurinaaf ilmaan kawaata kan geessiniif achitti aara facaasesan ilmaan kiyya nyaatanii dhuganii bulanii fi aga bu'achiisanii rafanii beekanii ilmaanitti deemna. Awwanni sii himu tanuma ilmaan bira naa dhaqi. Rafuu dadhabeetin ardhallee oluma ka'ee fi duumata mara telefoona na jalaan kaaftu karan siittiin argadhu hin qabu akka agartu xiqqaatte atiifin agartu xiqqaattan isin rabbi isinaa xiqqeessu jechuutti abaarsa. Addunyaan guutuu waa maal siin jetteeti dhiiraati xiqqollee taatu sammuun hoo nama si yaadu taate namni har'a olitti dhufeewu maraata nuulaan ilmoo fi deemee sadaqaan kadhata malee lafatti hin darbu. Yoo haadha bee fayyaan qabaanne fayyaa qabu alhamdulillah deemee itti dalagata ilmoo ofiiti. Fayyaa qabu maraata nu jechuudha. Deemeti deddeemmatee ilmoo ofiif jalaan bakka deemutti deema malee ilmaan fi araddarratti hin dhiisu. Obboleessa siif hin himani. Ilmaan kee bira dhaqadhu. Ilmaan kan kee biiftuu nyaachiftee obaaftee akkam goote mee akkami beeyta. Mooshii gagaata amma haaraa jaalla haaraa akkuma si jaalattutti isaallee jaalatti dhugaadhaan jabeessite amma hanga kana waggooti nan beeka. Shururuu gooti hanga santee qabdu. Garuu ati waa amantiin qabdu. Ishilleen booddee karaan ishii karuma kiyya kana nan dhaamafi. Karaan ishii karuma kiyya kana namni haadha ilmaanii hakalee walitti hin dhufin haadha ilmaan sadii akkana godhe kun ishii faa malayyaa maanta nudduu keessa sii dhiite si aduu taatillee biiftu siifin himani. Ammaa ugartaa sirraa fagaate ijoollee sitti geessinaani. Laal ani islaanan dhaga'uu miti bakka ni beektaa fuudhi itti geessan mallee bakka inni jirutti atillee ilmaan awwanni siimu. Guuri firraa itti geessatis isatti deem bakka inni jiru ni beektaa miti reeti itti dhaqe.